Tole nageenyii fi araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Gooftaatti kan jaalatamtan hordoftoonni keenya TV Lattuu ana obboleessa keessan Ergaa Tarikuudha. Abbaa guyyaa kanaa isa ta'e Waaqayyoon galateeffachuuf ni achi as ba'e. Waaqayyo yeroo hundumaa galateeffamaadha. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbisee tananii karaalee hundaatti isaa nama guyyaa kanaa godhee sagaleen keenya warra jiran keessaa akka dhaga'amu taasise Waaqayyo keenyatti guddaa garaan na gammada. Gara sagalee Waaqayyootti isin geessa. Macaafa faarfannaa boqonnaa 124 lakkoofsa 1 irraa kaaseen dubbisaa akkasidha. Inni gara keenya gore Waaqayyo utuu ta'uudhaa baate jedhu sabni Israa'el. Yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya gore Waaqayyo utuu ta'uudhaa baate silaa yeroo aariin isaanii nurratti boba'e sana. Isaan fayyaatti nu liqimsu turan silaa lolaan nu fudhatee sokka bishaan bubbisus mataa keenyarra iyyaa ture. Ameen. Keessumaa lakkoofsa 6 irratti maal jedha seetan? Waaqayyo inni afaan isaanii keessa nun buusin ulfinaan ajajamu jedha. Inni gara keenya goree utuu Waaqayyo ta'uudhaa baate kan jedhu suni paastansiidha waan darbe tokkodha. Jireenya kaleessa keessa jiraatame jechuu barbaade. Amma namni har'arra dhaabate waan borii yaada malee waan kaleessaa badaachi deebi'ee hin sakatta'u. Sakattiin taasisu. Guyyoonni keenya torbanoonni isaanii, ji'oonni isaanii, waggoonni isaanii martii wantoonni nuti dabarfanne hafa hedduu coranii guuraa turan. Nutti achas waan baay'ee ba'aa baay'ee fe'aa turan. Gaafa waan sana immoo qalbiitti deebinee ilaallu humni keenya ga'umsi beekumsi keenya waan yeroof qilleensi fidu kana mo'achuudhaaf adda mo'ichaasaa hin qabu. Hamma humna keenyaatti gaafa tilmaamnu jechuudha. Dhugumayyuu utuu wanti kun Waaqayyo gara keenya miti ta'e mata duree meeqaan isa nutti wal furamu kana achi ofirra gatteenyetu sagaleen keenya ittiin dhabama ture. Barri jijjiiramee baratti wal kennuun it is not new for us. Wanna baratamaadha. Garuu inni guddaani how we passed akkamitti akka dabarre ishee sana yaaduudha. Ishee akkaataatti nuyi amma kiristiyaanni akkaataamatti jiraate lakkaata. Lakkoofsi jireenya keenya waan kaleessaa kun har'aa waggaa keenyatti dabalannee jireenyi nuti jiraannu kuni sababa eenyu akka ta'e qalbiin keenya achirraa nu haasaa jechuu barbaade. Lafti kun summii garaa garaa waan biiftuuf har'aa qalbii keenyaanii qalbii miidhamaa hin taane fayya buleessa ta'e tokko yeroo waa'ee jireenya keenya har'aa haasofnu waan kaleessaa yaaduun dirqama jechuudha. Sila kaasuu yaaleera. Qalbiin namoota baay'ee irra guddeessisaa waan borii irra jira malee kaleessa akkamitti akka darbe yaadee isarraa irra dhaabate waan kaleessaa dhufeeraanii waan boriif immoo homa shakkii hin qabu jedhee danda'ee ofiin arragaaggawu yookiin qalbii isaa ofiin amansiisu. Inni guddaan garuu deemsa keessa lufanii dhufan. Karaan nuti kunnee dhufne borii keenyaaf iyyuu qabxii ejjennoo borittiin guyyoota borii keessummeessinudha. Waan kaleessaa akkamitti akka darbitee dhufte yoo yaadattu waan borii sammuu keessaa si bada maalan taa'etti yaadda'uunsa. Obboloota kun biyya alaas biyya keessaas kan jirtan inni gara keenya gore Waaqayyo utuu ta'uudhaa baate jedhu sabni Israa'el jedhe Daawit yeroo barreeffama kana barreessu. Ela Waaqayyoon biraa qabda taanaan jireenya kee keessatti gaafa deddeebitu hundumaatti isa harka namarraan fudhannee si duuka jira taanaan waan kaleessaa sana akka buusee baasee si fidetti waan boriifis danda'a waan ta'eef inni guddaan isa kaleessaa akkamitti akka dabartee qalbii si yaadu qabaachuu keeti. Anamma ergaa baga gammaddee kanarratti dhaamsan siidhaam. Yeroo hundumaa yeroo lafti dhiyee bari'u kan gurri si sokoksu oduu yeroon fidde dhaggeeffachuuf odoo hin taane qorqalbiin kee jireenya kaleessa keessa darbe yaadachuu isaati. Namni waan kana keessa deddeebi'u bor dhagaan meeqa sammuutti garroobeeyyuu waan ta'a jedhee qalbiin isaan kinaa'u because waan kaleessaatu qalbiitti isa dhufa waan ta'eef. Buloo tokko Waaqayyo abbaan guyyaa kanaa ajajamu. Maaliifan si yaadda'u beektaa? Maaliifin siin sodaadhu beektaa? Biyyi lafaa kun
Ila yeroo aariin isaanii nurratti boba'e, yeroo namoonni nurratti ka'an, yeroo bishaan huursaan isaa nurratti ka'e sana hajiru waan garaa garaa qabdi. Haafa lafa kanaa kaaseera waan baay'ee dubbadheera. Mata duree lafa kanaa furuuran hedduu dubbadheera. Lafti kun qindeeffatte yeroo mataa waan tokkoo darbiteettu mata duree biraa fiddi. Qabxiilee adda addaa furteetu fiddee filtee wal furtee ittiin qalbii namaa joonjessuudha faayilii lafa kanaa. Inni guddaan garuu yeroo haalli namatti deddeebi'u irree jabaan dhaamee gad nama biraa hin deebine namaa wajjin jiraachuu isaati. Raajonni miidiyaa kanarratti nan argaa. Raajonni ergaa gurguddaa arganiitu waa'ee jireenya gara fuulduraa isa 2017 kana bara 2017 kana bifa yaaddootiin baay'ee yeroo ulfaattuudha. Yeroo sodaachiftuudha dhanii ergaa Waaqoo isaanitti meenkanii Waaqoo natti mee jedhanii miidiyaa kanarratti ergaa namootaaf ergaa yeroo isaan jira argina. Barri 2017 yaaddessaa akka ta'etti yeroo dhaloonni viizhinii isaanitti dhufe yeroo isaan dubbatan argina amma miidiyaa kanarraan yeroo dhufa. Garuu inni guddaan waa'ee ulfaatee dhufuu barichaa miti amma kanan dubbachuu achi as ba'e. Ulfaatee dhufuu barichaa inni kaleessa ulfaataa haala kee keessaa si tarsiisee as ga'ee toora si qabsiisa malee harka sirraan fudhatu. Ila waan kaleessaa sana erga dabartee isa borii kee fi yaadda'amu jechuuma barbaade. Wanti barbaade dhufu. Karaa barbaade mata duree barbaade jijjiiree dhufu. Ejjennoon kee eenyu wajjin akka jirtu beekuu keeti. Eenyu wajjin akka deddeebitu beekuu keeti. Waaqayyo wajjin ka'anii harka mataarra keeyatanii waan jechaa dhabanii ofirra gattaa'uun daandiinsaa hin saaqamu. Qilleensa gannama dhaa'uu keessaa lafa laallatu malee isa keessaa karaa laallatu malee ammas abdii guddaan na bira jiru akka kaleessa si baatetti boriifis si geggeessuudhaaf harkisaa laafaa miti Waaqayyo. Guyyoonni yeroo nutti wal furan, baroonni yeroo nutti wal jijjiiran, jiraata qabannee duukaa waan deemaa jirruu fi guyyoon amma aduun dhiyee bari'uu qofa miti amma kan qalbii keenya keessa taa'u. Akkaataa nuyi ittiin barichatti gallee baanuudha malee inni guddaan. Kanaaf Waaqayyo wajjin lindhaani Waaqayyo wajjin ba'ama. Waaqayyo wajjin kaanaan Waaqayyo wajjin xumurama. Amma ni kadhata gabaabaa sii kadhadhee xumuruun barbaada. Bara 2017tti yaaddoo ciccimaa garaan keessaa si gaggalagala yoo ta'e akkamitti akka jiraattu. Miidiyaa kanarraa qaala'insi jireenyaa akkuma kana dabaliinsi gatii adda addaa waan garaa garaa baay'ee posti wantoota ta'an sooshaal miidiyaadhaan karaa oduu dabarsa adda addaatiin wantoonni dhaga'aman baay'een qalbii si jineessu yoo ta'e qalbii si dadhabsiisu yoo ta'e amma karaa ati itti waan sana itti deemuuf laphee jabaattu karaa qotuufani. Maayinnis akka kaleessa si baatetti waaqa si danda'u si wajjin jira. Akka kaleessa si baatetti, akka kaleessa si gargaaretti. Kadhata kanaa amantiidhaan na duuka kadhadhu. Waaqayyo inni kaleessa si baate har'as si wajjin jira. Hin kadhanna Waaqayyo. Yaa Waaqayyo. Anaa itti Yaaqoobiin uumama boqonnaa 35 irraa yoo ta'e dubbista. Ana guyyaa rakkinaa keetti kan si dhaabate jette. Lafa rakkinaatti warra maqaa si dhaataniif birmataadhaati yoomiyyuu. Waan kaleessaa sana utuu si miti ta'ee jireenyi keenya har'aa kun raggaan turre. Erga ashaaraansaa marti kan keeti ta'ee boriif jilbi nu laafaa miti. Amma biyya alaa biyya keessa kan jiran mana jiran keessaa gola jiran keessaa bara 2017 kanatti akkamittan jiraadha yaada jedhu gaaffii isaanii keessatti deemsa isaanii keessatti waan baay'ee garaadhaa gaggaragala yoo ta'e har'a waan tokkoon kadhadha. Akka kaleessa baattee fiddetti boriif jiraachisuuf laafaa miti harki kee. Adeemsisuuf laafaa miti harki kee. Karaa irra ba'an si laallataan dhaban, si abdataa hin dhaban, akkatti jiraatanii wallaalan. Ilaa maqaa Yesuusiin na daawwachaa kan jiran, sagalee kana dhaggeeffachaa kan jiran, diinqa jiranitti, biyya jiranitti, mata duree keessatti of sodaataa jiran keessatti. Ilaa jajjabeessuun sagalee keetii inni ammaa akkan kaleessa si baadhetti boriifis si duukaan jira kan ittiin jedhu. Lafa isaan jiran itti dhaqqabuuf. Maqaa Gooftaa Yesuusiin gaa'ilaa na milkaan. Hojiidhaan na milkaan. Balballi isaan dhaqan marti maqaan kee duukaa waan jiruuf
utuun isaan dhaabatanii mimmaan hin buusin ofii na banamuuf lafa gaan hundumaatti adda jiru jireenyaa argatan karaa irra baan dhabanii ofirra gattaanii boo'ichi mana isaanii hin guutin elaa karaa argatanii waaqayyo na moosiseera kan jedhu baricha keessatti mana namoota tokko keessaa dhaga'ama. Feesbuukiidhaan, yuutuubiidhaan, karaa garaagaraa teelegiraamii keenyaan nu daawwachaa kan jiran, foddaa televezyiinaa mo'aan nu daawwachaa kan jiran, bakka isaan jiran hundumaatti maqaa Yesuusiin saba kana. Elaa amantiidhaan na duuka kadhadhu haa dhooku. Elaa himba waala koo keessaa kan jette. Waan yaaddessaadha kan koo kan jette. Proposal goote mata duree dhiphinaa qofa kan ta'e mata dureen kee yaaddoo qofa kan ta'e waaqayyo karaa siif hin dhabu. Biyya ulfaataa, lafa ulfaataa, naannoo ulfaataa hojiif si mijanne, jireenyaaf si mijanne sanatti waaqayyo si geggeessuudhaaf dadhabaa miti harkisa. Amanaa kan jirtan, dhaggeeffachaa kan jirtan, haala jirtan keessaa, qilleensa jirtan keessaa jijjiiramaatii of argaa. Jabaadhu itti adeemi haala keetti. Si jabeesseera. Si jabeesseera. Bara 2017 eessaan akka baate amma namoota baay'eetti gaaffii ta'utti. Karaa namaaf dide argadhu maqaa Yesuusiin. Karaa mootota dide argadhu. Karaa gurguddoota dide argadhu. Karaa namoota baay'ee abbootii qabeenyaa dide argadhu. Karaa beektota dide argadhu. Karaan siifa banamu. Alagaan fira siifa ta'u. Didaan siifa naalu. Qilleensa abdii si dachaafachiisu balbalatti. Qabxiilee galataa hojjedhu darbi maqaa Yesuusiin. Jabaachaa adeemi. Kan akka waaqayyoo hin jiru. Maqaa isa du'a injifatee Yesuus Kiristoosiin balbaloota kee galataan moggaafta. Ameen.